macaafa qulqulluu afaan Oromootu rakkina keessa jira nuun jedhani. Boo'ichaan nu bilbilanii ani waggoota hamma kanaa waggoota isaan almost amma waggaa 90 ga'aniiru waggoota dheeraadhaatii fi qobaa koon ba'aa macaafa qulqulluu saba kanaa baachaa ture namni baay'ee na gargaaraa jiru hin jiru amma immoo ani umuriin koos deemeera biyya lafaarraatii guyyaan itti deemu hin beeku kanaatii fi na gargaaraa hojii kana narkaa fuudhaa jedhaniitu bilbilanii gaafa sana akkas naan jedhanii macaafa qulqulluu yeroon itti macaafa qulqulluu afaan Oromoo argadhe kutaa 4 yeroon baradhu abbaan koo macaafa qulqulluu qubeen jalqaba yeroo maxxanfamee dhufee kakuu haaraan yeroo dhufee sanatu natti dhaga'ame maaliif rakkina keessa galee kan jedhu maaliif hojii dhiisee dhufee in hojjetu nama natti arginaan namni suni kaaffeetti na waamanii taa'anii na wajjin haasa'anii an gammachuudhaan hin fudhadhaa jira itti yaada sin jennee komforti zoonii keessaa ba'eeni addanaatii hojjechuu ani baay'een gammadaa kana bilbilaan natti muyyuu dandeessu turtanii deemanii fudhee ji'aanii birrii 20,000 kaffallaa naan jedhan baay'ee gaariidhaan jedheen inshuraansii irraa yeroo sana ani birrii 40,000 oliin argadha ji'aan. Maaltu akkati cimtee gita sinatti hojjettu si godhee yeroo sina keessa eeggaan erga fudhattee booddee chaalenjii akkamii rakkoo akkamiitu ture? Wanti hundumtuu beeziin hundeen saba kanaa macaafa qulqulluu sababiteetii fi macaafni qulqulluun kun itti fufuu qaba. Dhaloota kan harka jiraachuu qaba. Waldaan kiristiyaanaa yoo jiraatte malee yoo fayyaa taate malee biyyi kunis fayyaa ta'uu hin dandeessu itti nama na'anii dhaggeeffatanii fixanii fixxeenaan jedhan eefteeraan jedheen isa kanaanaan jedhan waggoota dheeraa itti dadhabne waggoota dheeraa duukaa ilaallee hin dadhabne dhiifne yoo dandeesse dhaqii maxxansii fidii sirkaa fuunee gurgurraanaan jedhan namni kun na gargaaru jedheen dhaqi wajjin hojii kana hojjennaaf hin dhaqi ganaa reefuu ka'umsarra jirra. Dhaqii maxxansii fidii sirkaa fuunee gurgurraanii anaaf baay'ee waan ulfaataa ture. Waldaa kiristiyaanaa keessa tokkummaan hin jiru ta'an immoo biyya kanaaf tokkummaa abdachuu hin dandeenyu. Warra waldaa keessatti waliin galletu immoo gara biyyaatti gaafa dhufanii tokkummaa jedhee faarfannaa isaa faarfata. Dr. Rick Waarentu macaafa isaa irratti waa barreessu. Waaqayyo naaf hojjetu jettee gaafa teessu Waaqayyo immoo inni dura haa ka'u jedhee taa'ee si eegaa. Akkas jechuun lamaanuu ta'anii wal eeguu hojiin utuu hin hojjetamin hafaa jechuudha. Galgalumallee gaafa ciifnu al tokko tokko haati manaa akkuma waan isheen nutti kofaltu callume deenciisa rafteettaa naan jetti. Rafne maal gochaa ture waan yaadaa jiraa maal yaadda rafee sa'aatiin yaadumsaa sun iyyuu naaf hojiidha maaliif ganama kee waan barreessa. Leadership styliin koo kan hin fayyadamu gaafa hundumaa Nahimiyaadha. Nahimiyaa gaafa hundumaan itti fayyadama.